Nagaan Waaqayyoo bakka jirtan hundumaatti isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu jaallatamuuf kabajamoo hordoftoota sagantaa keenyaa. Kun sagantaa Hogbarruu Barootaati. Hogbarruu Barootaatiin kitaaba qulqulluu keenya keessaa gosawwan adda addaa hiikoo kitaaba qulqulluu yaadota adda addaa of keessaa qaban kan akka abjuu, kan akka mul'ataa, kan akka fakkeenyaa fi karaa Waaqayyoo karaa addaatiin namootatti dubbate tokko tokko isiniif qooduu itti fufnee jirra. Ammas itti fufna. Har'a seera ba'uu boqonnaa 3 keessaan seenaa keenya har'aa isiniif qabadhee jira. Seenaan seera ba'uu boqonnaa 3 keessatti argamu akkuma isinuu beektan waa'ee waamamuu Museeti. Museen biyya Miidiyaan keessatti utuu bushaayee abbiyyuu isaa tiksu guyyaa tokko gara gaara Siinaatti fudhatee akka deeme nutti hima. Ergaa gaara Siinaa ga'e garuu Waaqayyo karaa dinqii ta'een Musee wajjiniin dubbachuu barbaade. Museen akkuma isin beektan biyya Gibxiitii yommuu ba'e yakka hojjetee ari'atamee baqatee du'a sodaatee waan ba'eef waan gara Gibxiitti deebi'uun fakkaatu. Haa ta'u malee Waaqayyo gaara Siinaa irratti itti mul'ateetu gara biyya Gibxii dhaqii saba koo warra cunqursaa jala jiran bilisa naaf baasii ittiin jedhe. Yeroo inni kana jedhu Museen amanuu waan hin dandeenyeef dursee Waaqayyootu kana ittiin dubbatin fakkeenya addaatiin isatti dubbate. Har'a fakkeenyicha laalla. Seenaan sun Museen waamamuu isaatiin fuuldura daggala gubatu isatti mul'ise Waaqayyo. Museen daggala boba'u garuu ibiddi kan isa gubuu hin dandeenye fagootti ilaalee daggalli kun ibiddi irraa boba'aa maaliif immoo hin gubatu ka jedhu yaada isaatti dhufe. Kanaaf deemee daggala ibiddaa wajjin jiraatu kana ka ibiddi isa gubuu hin dandeenye kana dhaqeen ilaalaadhe. Waan dinqisiisaa kana ilaaluun qabaa jedheetu 1 2 jedhee tarkaanfachaa suutaadhaa daggala sana bira dhaqe. Daggalicha bira yommuu ga'u akkuma inni fagootti ilaalaa ture daggalli sun ibiddatu irraa hoolata. Garuu immoo hin gubatin jira. Maali daggalli ibiddi gubuu hin dandeenye? Maali ibiddi daggalas gubuu hin dandeenye kan jedhu gaaffiidha. Waaqayyo yeroo waan ajaa'ibsiisaa namatti himuu barbaadu yookiin ergaa xiyyeeffannoo qabu barbaadu yeroo namatti himuu barbaadu karaan baratamneen dubbata. Kanaaf har'as Museetti karaan baratamneen dubbachuu barbaade. Daggala ibiddi hin gubne keessaan itti dubbate. Yeroo Museen gara daggala ibiddaan gubachaa waan jiru fakkaatu garuu immoo hin gubanne sanaatti dhiyaatu Waaqayyo yaa Musee jedhee isa waame. Museen immoo asan jira yaa gooftaa jedheen. Akkasittiin jedhe. Iddoon ati jirtu kun qulqulluudha. Kophee miilla keetti baafadhu ittiin jedheen. Iddoon sun akkuma iddoo kamii biyyuma lafaati. Garuu bakka baay'ee wanti qulqulluu godhu argamuu Waaqayyooti. Kanaaf Waaqayyo ulfina isaatiin akka achitti argame itti mul'isuudhaaf karaa addaa waamicha addaatiif Waaqayyo iddoo sanatti akka dhiyaatee jiru itti himuudhaaf yaa Musee iddoon ati jirtu qulqulluudha. Kophee kee baafadhu jedhe. Museen irraa jeffate. Attamittiin daggalli boba'uu hin dandeenye. Daggalli waan gubatu fakkaatu garuu immoo gubataa hin jirre naa wajjin dubbataa jedhee itti yaade. Waaqayyoon akka ta'es adda baafate. Ibiddi nama hin gubne, ibiddi nama hin balleessine Waaqayyo qofaadha. Waaqayyo ibidda. Waaqayyo ibidda eenyuyyuutti dhiyaachuu hin dandeenyedha. Waaqayyo humna eenyuyyuutti dhiyaachuu hin dandeenye. Garuu immoo cubbamoonni ayyaana isaatiin waan jiraataniif hin duune. Museen sababa sanaaf hin du'in hafe. Ibidda sana keessaan Waaqayyotti dubbatee gara biyya Gibxii dhaqi. Sabni koo rakkina isaan keessa jiran ani hubadheera. Gara sana gadi buuteetu Fari'oon dura dhaabatteetu waanan sitti himu hojjetta jedhe. Galanni Waaqayyoof haa ta'u waanan sitti himu hojjettaa jedhe. Haa ta'u malee Museen
gara sanatti kan deebi'uu danda'u ani eenyu jedheen. Ani eenyu biyya Gibxiitti kanan deebi'u, biyyan keessaa baqadhee dhufetti akkan deebi'u kanan ta'e hin danda'u jedheen. Hin dandeessaa ittiin jedhe Waaqayyo. Ergama guddaa kana itti himuudhaaf Waaqayyo karaa adda ta'e isatti dubbachuutu irra jira. Wanta hin dubbanneen itti dubbachuutu irra jira. Waan hin baratamneen itti haasa'uutu irra jira. Kanaaf Museen ergaa itti kennamu kanaaf xiyyeeffannoo akka kennuu fi akkaataa kaleessa dheengadda dhaga'aa turetti akka Museen hin dhageenye barbaade. Kanaaf ibidda keessaan itti dubbate. Saba Waaqayyo karaan baratamne namatti dubbata. Yeroo ergamni namatti kennuu barbaadu ergaa addaa kan of keessaa qabu ariifachiisaa yoo ta'e, waan yeroon ittiin kennamne yoo ta'e, kana caalaa turuu kan hin dandeenye yoo ta'e, yookaan immoo waggoota dheeraa booda turee karaawwachuuf jiru yoo ta'e, garuu immoo xiyyeeffannoo kan barbaadu yoo ta'e Waaqayyo karaa addaa dubbata. Kanaaf Museetti ibidda keessaan itti dubbate gara biyya Gibxii gadi bu'eedhaan. Hin danda'u jedhe Museen. Sababiin isaa akka hin dandeenye kan isa godhu wantoota baay'eetti dhiyeesse Waaqayyotti. Warri biyya sanaan amananii eenyu si erge yoo naan jedhan maal jedheen itti madhe. Ani Waaqayyo isa jiraataatu si erge waan ta'eef Waaqayyo isa jiraataatu na erge jedhi itti dubbadhu jedheen. Ragaa biraa maaliin qaba jedheen. Bakka namasitti dubbachaa jiru kanatti saba Israa'el warra dhattee fiduuf jirtu wajjin iddoo kanatti dubbachuuf jirtaa, iddoo kanatti na waaqessuuf jirtu jedheen. Kunis isa amansiisuu hin dandeenye. Ragaa biraa naa kennedha. Ragaan kan biraan Waaqayyo maaliin harka kee keessaa jedheen. Uleedhaa ittiin jedhe. Mee ulee kee lafa buusi ittiin jedhe Waaqayyo. Ulee isaa lafa buusi. Yeroo ulee isaa lafa buusu uleen sun bofa ta'e, bofa socho'u. Qabi ittiin jedhe Waaqayyo. Museen naheerraa baqate. Hin baqatiniiti ulee kee kana qabi jedheen. Yeroo Museen ammoo ulee isaa qabu bofa kan ture sun uleetti deebi'e. Waaqayyo karaa kanaan bofa irratti olaantummaa akka qabu, uumama irratti olaantummaa akka qabu, Waaqa waan hundaa waan fedhetti jijjiiruu danda'u, Waaqa daanga maleessa akka ta'e Museetti agarsiise. Museen kanaanis hin amanne. Ammas carraa tokko Waaqayyo isaaf kenne. Carraan kan biraan mi'a harka kee wayyaa kee keessa kaa'e jedheen. Harka isaa wayyaa isaa keessa kaa'e. Gizeen harka isaa wayyaa isaa keessa kaa'u mi'a ammoo baasii jedheen harka isaa wayyaa isaa keessaa baase. Yeroo inni baasu lamxii ta'e argame. Ammoo achitti deebise. Deebifnaan qulqullaa'ee argame. Waaqayyo waan hunda Waaqa gochuu danda'u akka ta'e, inni isa ergaa jiru kun Waaqa isa jiraataa isa waa hunda gochuu danda'u akka ta'e itti agarsiise. Kanaan kan ka'e Museen gara biyya Gibxii deeme. Isa duras ergasiis al tokko irra deebi'ee Waaqayyoon carraa gaafate. Yaa Gooftaa, kun hundumtuu ta'eeyyuu garuu an rakkoo tokkoon qaba. Arrabni koo qajeelchee hin dubbatu jedheen. Kanaaf Waaqayyo ammas arraba isa didaa eenyutu uume? Isa dubbachuu danda'u eenyutu uume? Isa argu eenyutu uume? Isa hin argine eenyutu uuma? Waaqayyo mini. Kanaaf ani waan hundumaa irratti Gooftaadha. Tarii namoonni tokko seenaa kana keessatti heertuu isa kana karaa dogongoraa hubatu. Waaqayyo attamitti didaa uuma? Waaqayyo attamitti duudaa uuma? Jedhanii yaadu. Al tokko Gooftaa Yesuusin gaaffii gaafatanii turan. Namichi kun cubbuu eenyuutiif jedhee jaamaa ta'ee dhalatee jedhanii gaafa gaafatan, cubbuu abbaa isaa moo cubbuu haadha isaatiin akkas ta'e gaafattiin jedhan, lakkii cubbuu abbaa isaas miti cubbuu haadha isaa. Garuu ulfinni Waaqayyoottiin akka mul'atu fedhe. Baay'een keenya hin beeknu. Yeroo duudaa ta'uu taane dhalachuu dandeenyu, jaamaa ta'uu dandeenya, naafa ta'uu dandeenya, rakkina biraa qabaachuu dandeenya. Sun hin beekamu. Karaa ulfinni Waaqayyoottiin mul'atu ta'uu danda'a. Karaa Waaqayyo namni beekuu hin danda'u. Kanaaf Waaqayyo isa Museen arrabi koon hojjetu hedhes isaaf hin fudhanne. Kanaaf gara Gibxii gadi bu'ii ittiin jedheen. Kanaaf rakkoon hin jiru. Haroon obboleessa keessii wajjin hin erga. Haroon arraba keessiif ta'a. Ati isa anarraa dubbattu Haroon itti dubbatta. Haroon immoo sasirraa dhaga'u Fara'oon dura dhaabbatee dubbachuuf jiraadheen. Kana hundaa yoona amanuu didanoo
bishaan laga Abbayyaa waraabdee dhiigatti jijjiirtaa jedheen. Waaqayyo Waaqa waan hundumaa gochuu danda'u ta'uusaa karaa hundumaatti agarsiise. Museen kana hundumaatiif sababa ga'aa dhiyeeffatee ture. Garuu Waaqayyo nama dadhabina isaa amaneef wajjin hojjechuutti itti beeka. Kanaaf Waaqayyo Museen dadhabina isaa amannaan akkuma Phaawulosiin humni koo dadhabaa keessaan hojjeta ayyaanni koo si ga'a jedhee ittiin dubbate sana dadhabina Museetti fayyadamee Waaqayyo hojii guguddaa hojjechuudhaaf murteesse. Kana fudhatee Museen gara Gibxii dhaqe. Akkuma jedhameyyuu Museen biyya Gibxii gaafa dhaqu bishaan dhiigatti jijjiireera. Hawwaara injiraanitti jijjiireera. Laga Abbayyaati fattee yaaseera. Galaana Diimaa gargar qoodeera. Wantoota dinqii jedhamu hundumaa hojjeteera. Akkasis ta'ee Museen hojjetaa gad of deebisaadha. Haa ta'u malee saba Israa'eliin ergaa biyya Gibxiitii baasee booda guungummiin baay'een dhaga'amaa turaniiru. Guungummii dhaga'amaa ture sanas danda'uu ayyaana Waaqayyootiin keessa darbaa tureera. Ijoon dubbii keenya har'aa garuu isa miti. Inni ani isinitti immoo barbaadu Waaqayyo karaan baratamneen dubbata. Waaqayyo yeroo ergaan inni nu barbaaduuf ergaa baay'ee dhimma addaatiif barbaadamu ta'u karaan baratamneen dubbata. Waaqayyo ibidda daggalan gubne keessaan Musee wajjin haasa'e. Iddoo inni jiru qulqulluudha. Bakki Waaqayyootti argame qulqulluudha. Waaqayyo ibidda qulqulleessuudha. Waaqayyo ibidda sodaatamaadha. Garuu immoo cubbamoonni cubbuu isaanii cubbamaa ta'uu isaanii yoo amanan irraa hafanii jiraatu. Waaqayyo Waaqa ayyaana qabeessa. Qulqullummaa Waaqayyo ibiddaan ibsama. Museen qulqullummaa sana argeera. Guddummaa Waaqayyo isatti dhiyaatamuu hin dandeenye sana argeera. Sababii kanaaf jijjiiramee gara biyya Gibxii dhaqe. Yeroo inni ajajamee deemes Waaqayyo akkuma waadaa isaaf galetti dinqii hunda harka isaatiin hojjetee saba Israa'eliin biyya sanaa baaseera. Ergaan Waaqayyo dabarsuu barbaade erga addaa qabda, ergama addaa qabda gara biyya Gibxii dhaqee ittiin jechuudha. Sana jechuuf immoo Museen kanaan dura biyya Gibxitti nama ajjeesee deeme waan ta'eef biyya Gibxitti deebi'uun sodaata. Kanaaf irra deebi'ee Waaqayyo yeroo gara biyya Gibxitti isa ergu warri si barbaadan du'aniiru dhaqin sodaatinii ittiin jedhe. Kaleessi keenya waan barbaade yoo ta'e iyyuu Waaqayyo nu jijjiiree nutti fayyadamuu hin danda'a. Waaqayyo yeroo ergama addaatiif nama barbaadu karaa addaa namatti dubbata. Kanaaf Museetti ibidda fi daggala walii wajjin jiraatan keessaan ibidda daggala gubuu hin dandeenye garuu ibidda humna qabu. Daggala dadhabaa ibidda keessa dhaabatee hin gubanne gidduudhaan itti dubbate. Kun dinqiidha. Waaqayyo gaafa dubbatu karaa addaa dubbata. Tarii tokko keenyattis Waaqayyo karaa adda addaa nutti dubbateera ta'a. Dhageenyee ramuun dhageenyee kan jedhu gaaffii biraadha. Haa ta'u malee abdiin guddaan nuti qabnu Waaqayyo Waaqa cubbamaati. Cubbamaa cubbuusaa amanatetti Waaqa fayyadamuu danda'udha. Nuun illee Waaqayyo ergama adda addaatti nu waameera. Ergama keenya kana akkuma Musee dirqama jaalalaa fudhannee waan hojjechuun nurra jiru hojjechuu akka dandeenyuuf Waaqayyo nu haa gargaaru. Waaqayyo karaa addaa dubbata. Daggala keessaan ibidda keessaan Museetti dubbate. Siinoo nuunoo akkamitti nutti dubbataa jira laata hin beeknu. Garuu sagalee Waaqayyo dhaga'uu akka dandeenyuuf Waaqayyo nu haa gargaaru. Sagantaan ogbarruu barootaa keenya har'aa seenaan isaa kanadha. Waaqayyo karaa addaa dubbata. Karaa addaa isinitti haa dubbatu. Nagaan nuuf tura.